eega taphitu murameen bood mariin piippi waliin goon hin jirtu hin jiraatullee kanaaf Abiy Ahmad kennachuu qaba eessattuu baqateen bawaan taateef ittaan ajaja wobo zooni jiddu galeessaa jireenya rabbummaa jedhe akkuma walumaanuu argaa jirru qaamaan keessa jirra akka beeknutti sirna Ethiopia impaayera kun impaayera kana duuteef immoo warri boo'ichi galchuu kan du'e awwaalu amma awwaalcha tabee Ethiopia waraa waliitiin tortorurree filmaan nama lafa jeessu jira mootummaa naannoo Amaaraatiif garee federaalaa humnittis Tigraayitiif waraan bilisummaa Oromoo garee talamaantu wal qoraasuu jira kaaba gar jiddu galeessaatti liixa baaf kibirra gar Finfinneetti mali hundaratti kiiloowwan fuulleeffat fakkaata kitaati zimaati ammo mikati irratti argamna humnittis Tigraay jechuun TDF dasee gugachuun kombolchaa dhuunfachuu dubbata waraanni bilisummaa Oromoo immoo khamiseen anaan buluu jirti jedha qabsoo hadhaawa gaggeessineen injifannoo boonsanii galmeessin ka jedhu muummichi ministeera Abiy Ahmad Ali gareen shororkeessaan abuut olool sobaatiin humna walitti qabe fayyadamuun khallatti afraniinuu waraan bane hojii biddii gujeeru kanaaf namu hojii idilee samoggaan lakkisuun duulu qab jechuun ajayita baarse bala birmaddummaa tabiiteen ergaa jirtum nidileetiin dhaabsisu waan dadhabneef hundu waan qabqabate gar waraana akka jedhu mootummaan naannoo Amaara tajaajilu uummata cuf dhaabu waraan qof irratti xiyyeeffachuu beeksise waraanni bilisummaa Oromoo immoo Itoophiyaan duute jirti jedha awwaalu malee falli biran jiru yaad qondaal waraan bilisummaa Oromooti dhumjitootni mootummaa bo'aa jiru bo'ichi immoo sirna nama nyaataa fi cunqursaa du'e kana galchuu hin danda'u jechuudha kanaafuu furmaanni isaa maali awwaaluu qofa awwaaluudhaaf immoo waraanni bilisummaa Oromoo itti jira jechuudha humnittis Tigraay gar kaaba gulaanii loltoota mootummaa baay'ee push godhuu dubbatama magaal dasee dabalate bakka hedduu baay'ee qabachuu isaa dubbatama waraani keessan waraani bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa iddoo tanfa qaban amma odoon taane yoo xiqqaate baatiiwwan hedduudhaaf bakkeewwan hedduu to'annoo jala galchee jiraa jira fakkeenyaaf gindi barat irra caalaa aanaa ilfataa aanaa midaaqanyii aanaa amboo gara waddeessaa abuunaa gindi barat dirree kinni aanaa jibaat tayyoo magaalaa xixiqqoo kan mootummaa waraanni mootummaa haga ta'e keessa jirtu irraa kan hafe waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfannoo isaa jala oolfataa ture amma immoo daranuu jabeesse itti jiraa jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaatti deddeebiin waliigaltee biyyaalessaa tolchuuf karoorfadhee jedhee oligaduu taaluu jira. Waliigaltee mootummaan biyyaalessaa godhuu fedhe kan akkamiin ilaaltan hin fudhattanii san? Nagaatti namanna nagaa fiduudhaaf qawwee kaafne jechuudha. Mootummaan kun immoo karaa nagaadhaan mariidhaan gattaa'ee ni taasisaa yoo jenne hin taasisu waan waliin beeknu jechuudha. Dhaabbatii Mark Zuckerberg hammaan tammaqa kaampaanii isaa meettaa jijjiirate waraanii bilisummaa Oromoo dhaabbilee hamoo jechuun fuul Facebook akka hin fayyadamne isa nugguree jira waan kan dhageette yoo dhageette ammoo asirra waan jette qabda. Cufuu danda'a garuu qawwee waraana bilisummaa Oromoo yoomillee hin cufamu hin ugguramu akkuma tufamutti jira akkuma injifatutti akkuma diina ajjeesu akkuma booji'utti jira kanaafuu Facebookiin cufame dhiifame miidhaa akka qabaatu illee waraanni bilisummaa Oromoo sanaaf yaaddoo qabu jechuudha. Ayya haala Itoophiyaan kee jirti laalchistee dhaamsi gabaabaan ati mootummaa bulchuuf dabarsitu yoo jiraate kanumaan xumurra. Uummata kanarratti daba seenaa akka kanaa dalagee waan inni ta'u waan inni itti baqatu hin jiru. Harka kennachuu qaba yoo harka kennate furmaate.